iddoon amma faayamee akkanatti mul'atu kun waggoota kuma hedduu dura sulula gogaa fi namuu irra hin jiraanne ture. Hordoftoonni amantaa Islaamaa akka amananitti Nabiyullaa Ibraahimiin haadha manaa isaa Hajiraa fi ilma isaa Ismaa'ilii Filisxeemii irraa gara Makkaa akka fidu ajajni Rabbii irraa itti darbe. Nabi Ibraahimiinis ajaja kana fudhachuun erga gara Makkaa deemee booda maatii isaa qabatee dirree habalaka gogaa sulula gaarreenii qullaa ta'anii marfame kana jidduutti isaan dhiisee akka deemu ammas Rabbii irraa ajajni itti kenname. Innis maatii isaa Hajiraa fi Ismaa'ilii nyaataa fi bishaan muraasa dhiisee fi biraa lixe. Soorannii fi bishaan kun guyyaa muraasa booda jalaa xumuramee Hajiraa fi Ismaa'iliin beelaa fi dheebuun gidirfaman. Hajiraan fala dhabnaan tulluuwwan Saafaa fi Marawwaa jedhaman yaabdee ba'aa olii gadi fiiguu eegalte. Tumsa gaafachuu isheeti. Garuu kan ishee birmate hin turre. Duuba humna dhabdee laafuun ilma ishee Ismaa'ilii cinatti kufte. Bakkuma kuftee ciifte sanatti Rabbiin akka isii baraaru kadhannaa eegalte. Ammas namni isaaniif birmatu akka hin jirre dhibbaan dhibbatti hubataniiru. Onnee guutuun gara Rabbii deebi'anii yoo duune silaa isuma bira deemne jechuun abdii horatan. Jidduu gadadoo fi abdii kutannaa kanatti raajiin dhalate. Rabbiin isaaniif birmate. Battaluma sana Ismaa'iliin miila isaatiin lafa dhiitee jennaan bishaan eessaa dhufteen isaa himamuuf nama rakkisu lafa keessaa ol burqe. Hajiraa fi Ismaa'iliin haala kanaan baraaraman. Amma bishaan argataniiru. To'annoo isaanii jala jira. Kanaafuu daldaltoota karaa imalanitti gurgurachuun soorata argachuun eegalan. Yeroo xiqqoo booda Nabiyullaa Ibraahimiin maatii isaa hubachuuf wayita Filisxeemii irraa gara Makkaa deebi'uun raajiin hojjetameera. Bishaan eela keessaa ol burqu argee baay'ee ajaa'ibsiifate. Ammas ajajni Rabbii irraa Nabiyullaa Ibraahimitti bu'ee iddoo amantii Rabbiin qofatti waaqessan akka ijaaru ajajame. Akkaataa ajaja Rabbiitiin Nabiyullaa Ibraahimii fi Ismaa'il bakka namuu itti wal gahee Rabbiin yookaan Allah kadhatuu fi galateeffatu kaabaa kana ijaaran. Boodarra Ismaa'iliifis rahmanni yookaan eebbiin Rabbi irraa itti bu'e. Nabiyyi Rabbii erga ta'ee booda namoonni gara Rabbii akka deebi'an Rabbii qofa waaqessuu akka qaban ergaa dabarsuu eegale. Jaarraawwan hedduu booda Makkaan iddoo badhaatuu fi midhaagduu addunyaa mara irraa namuu itti wal ga'u taate. Kana keessatti maddi bishaanii Zamzam jedhamuun bu'uureeffame. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده